Ashama akkam jirtu viidiyoo ajaa'ibaatiin walitti deebinee jirra. Hamster Kompaatii irratti Binance akkaawuntii akkamitti banatuu dandeenya? Yeroo kooyinni kun gara maallaqatti nuuf jijjiirame gara kamiin keessaa baafatuu dandeenya maallaqa keenya? Akkaawuntii baankii eessan irratti guuttatuu dandeenya jettanii gaafii adda addaa namoonni hedduun kan na gaafatan jechuudha. Deebiin keessan kunooti. Namoonni haaraa dhuftan subscribe godhaati maatii keenyatti dabalamaa. Daawwattoota keenya kabajamoo walitti deebinee jira. Akkuma reef mata duree irraa isiniif tuquuf yaale Binance akkaawuntii faayidaan isaa maali? Gabaabsee yoon isinitti himu jechuudha. Hamster Kompaatii yeroo listi ta'e gara maallaqatti jijjiirame eebbifamee jechuudha. Garri isinitti keessaa baafatuu dandeessan karaan salphaan karaa kanaanii jechuudha. Binance akkaawuntii kana yeroo banattan salphumatti akkaawuntii baankii keessanitti wal qabsiiftanii kooyina keessan kan gurguratan jechuudha. Gara kanaan keessaa baafatuu ni dandeessan. Mee kallattii maaniin isin argisiisaa jechuudha. Hamster Kompaatii keessatti barreeffamni fuula kanarratti argitan kun hundumtuu jechuudha akkaawuntiidha jechuudha. Kanaafuu tokkoon isallee isin argisiisuu baadhu jechuudha. Hamma dandametti isin argisiisaa jechuudha. Isa kan ammas keessaa guutumattuu baaneeti aappii gadi buufna jechuudha. Aappii mataa ofii kan uf danda'e qabaa jechuudha. Pilaastorii keessan keessa seentanii bakka sarchii kanarratti Binance jettanii ni barreessitu. Sana booda haala kanaan isinii dhufa. Isa tokkoffaa kana gadi hin buusina jechuudha. Isa irraa gadii kana gadi buufattu jechuudha. Sana booda install gootu jechuudha. Kun amma gadi bu'aa jira ni eeggannaa jechuudha. Sana booda open jettuun. Sana booda haala kanaan fuula lama qabatee isinii dhufa. Login ka jedhuu fi sign up ka jedhu qabatee isinii dhufa. Yoo duraan fakkeenyaaf akkaawuntii kana banattanii paaswordii fi imeela isaa qabaatan jechuudha. Asirratti login jettanii ni seentu jechuudha. Yoo haaraa taatan immoo sign up jettuun jechuudha. Anamma kan hunda hammatu haaraa waan ta'eef namoota baay'eetu banatu hin beekne waan ta'eef jechuudha. Akka nama haaraa lafa banutti sign up jedhee keessa seenaa jechuudha. Sana booda haala kanaan welcome to Binance jedhee haala kanaan nu dhufaa jechuudha. Amma asirratti imeela yookaan phone numberii keenya lakkoofsa keenya nu gaafataa jechuudha. Kanaafuu imeela keessan isa sirrii osoo hin dogongoriin asirratti guutuu jechuudha. Akkasumallee kan bilbila keessan keessatti banaa jiru wal qunnamsiisuu yoo feetanillee asirratti gadi buutanii continue with Google bakka jedhu kana cuqaastanii bilbila keessan keessaa wal qabsiisuu ni dandeessu jechuudha. Amma bilbila keessaa wal qabsiisuu barbaada waan ta'eef jechuudha. Asirratti cuqaasaa jechuudha. Sana booda next jettaniini kallattii maan imeela keessarratti koodii isiniif eegga. Koodii sana achirraa qabattanii dhuftanii bakka duwwaa kanatti guutuu jechuudha. Kunoo amma kiyya jechuudha. Koodii na ergee waan jiruuf koodii asittiin guutaa jechuudha. Sana booda next jettaniini jechuudha. Sana booda create password isiniin jedha. Password digitii 8 oli akka itti guutan isin gaafata. Strong password itti guutuu qabdan. Password jabaa kan namni hack isin godhuu hin dandeenye. Jala kanatti innuu option 3 nuuf kennee jira jechuudha. Qubee gurguddaa fi tuqaalee akkasumallee qubee guddoo fi qubee xiqqaa wal keessa lakkoofsa wal keessa digitii 8 olitti natta. Yeroo isin isa sirriitti nattan haala kanaan jechuudha. Raayitii bulee yookaan raayitii magariisa isiniif bobeessaa jechuudha. Yoo isin dogongoraan guutan password dadhabaa yoo itti guutan x isiniif godha. Kiyya hunu amma kanaan magariisa na godhe. Sana booda jala kanatti next ni jirti. Next cuqaastaniituma gara fuulduraa deemtuu jechuudha. Daawwattoota kiyya strong password eega kan digitii 8 ol ta'e itti guutanii jechuudha. Haala kanaan raayitii isiniif godhuu qabaa jechuudha. Dogongoraan guunne jettanii yoo ta'an fuulduratti mallattoo ijaa tana cuqaastanii ol baafatanii ilaaluu ni dandeessa. Sana booda haala kanaan isinii dhufa daawwattoota kiyya. Asirratti wanti isin beekuu qabdan jechuudha. Agreementii akka isin walii galtan isin gaafata jechuudha. Asirratti jechuudha. ID yoo qabaatanitti guuttanii ID isin gaafata. Isin ID yoo hin qabaanne jala kanatti agreementii isaanii walii galuuf sanduuqa kana ni bobeessitu jechuudha. Sanduuqa bobeessitanii verify identity tajettu tana ni cuqaastu jechuudha. Sanduuqa kana eega achi bantanii yoo ID hin qabaanne illee rakkoo tokko hin qabu jechuudha. Bira darbitanii gara boodatti isin gaafata. Sana booda haala kanaan isinii dhufa. Amma already bannee jirra jechuudha. Garuu maallaqa irratti dalaguu hin dandeenyu, bituu hin dandeenyu, gurguruu hin dandeenyu jechuudha. Allow jettanii jechuudha. Asitti eeyyama itti kennitanii jechuudha. Gara fuulduraa deemuuf jechuudha. Amma asirratti wanti isin beekuu qabdan takkallee ittiin dalaguu hin dandeessan. Maaliif verify hin taane waan ta'eef jechuudha. Amma walumaan verify goona jechuudha. Akkamitti akka verify godhanii fi yeroo verify goonu maal akka nurraa barbaadullee hunda isaatu isin argisiisaa jechuudha. Osoo gara verify godhutti isin dabarsin hin duratti waan dirqama isin qabaatu qabdantu jira jechuudha. Inni sunis paaspoortii yookaan manjaa fi qaadii konkolaachisaa akkasumallee eeyyama manallee yoo qabaatan jechuudha. National ID keessanillee yoo qabaatan kallattiin jechuudha verify godhuu dandeessanii jechuudha. Paaspoortiillee yoo hin qabaanne akkasumallee namoonni biyya arabaa jirtan jechuudha hiqaamallee ni tahaa jechuudha. Kanaafuu akkamitti akka guutan
kan hundaa'u namoonni kana qabdan jechuudha salphumatti verify gootanii akkaawuntii mataa keessanii uummatuu ni dandeessu jechuudha amma kallatti man gara verify godhutti deemna jechuudha kanaafuu isin maal gootanii gama gaditti gadi buutanii barreeffama verify identity jettu cuqaastanii gara fuulduraa deemtu jechuudha sana booda haala kanaan isiniif dhufaa jechuudha Itoophiyaa ta'uu keessan jechuudha haala kanaan jechuudha biyyoota keessan isiniif fida jechuudha lokeeshina keessan haala kanaan isiniif kaaya isin yoo barbaadan irra jijjiiruu ni dandeessan biyya isin keessatti guutantu murteessaadha jechuudha gama gadii kanatti illee daqiiqaa 7 keessatti akka xumurtuu nuun jedha waan filantuu qabnu hundaa asirra nuuf kaayee jira keessaa kan barbaadan kan qabdan ni filattu continue jettuuni jechuudha egaa waan qabdan filattanii sana booda haala kanaan isinii dhufa asirratti waan tokko adda baasee kan isinitti himuu qabu cimsee maqaan paaspoortii keessan irra jiruu fi maqaan isin asirratti guutan qubeen takka yoo wal dhabe tasumallee verify isiniif hin ta'uu jechuudha kanaafuu sirriitti maqaa keessan check godhuu qabdan kan paaspoortii keessan irra jiruu fi yookaan manjaa fi qaadii namoonni guutanii qaamallee namoonni guutan namoonni maqaan keessan achirra jiru sirriitti wal simsiisuu qabdan jechuudha maqaa asirratti guutanii fi kan achirra jiru san wal qunnamsiisuu qabdanii jechuudha maaliif boodallee deebee isin gaafata waan ta'eef sana booda jechuudha daawwattoota kiyya maqaa abbaa keessanii maqaa akaakayyuu akkasumallee maqaa abbaa keessanii kan guutan sana booda jala kanatti gadi buutanii continue jettanii ni jechuudha kun amma kallatti maan biyya keessan fidee as isiniif kaahee jira jechuudha biyya Itoophiyaati jechuudha kuni lokeeshina keessanii akkasumallee isin asirra tuttanii yoo barbaadan kan barbaadan irratti jijjiirratu ni dandeessu jechuudha Itoophiyaa filadheetiin jira asirratti continue jettuuni jechuudha salphumatti nu duraan Itoophiyaa waan filanneef ufii isaatiin nu fidaa irrumatu qaarna jechuudha sana booda haala kanaan nu dhufa asirratti amma birthday keessan isin gaafataa jechuudha kanaafuu isin guyyaa dhaloota keessaniitti guutan asirratti namoonni baay'een ni dogongoru jechuudha akkoo namoonni baay'een akka itti guutu lakkoofsa Itoophiyaatiin guutan lakkoofsa Itoophiyaatti guunnan tasuma isin irraa hin fudhatu akka faranjiitti guuta fakkeenyaaf amma 2024 jirra akka faranjiitti jechuudha kanaafuu isin 2024 guutu osoo hin taane 1998 1996 gidduu kana guutan sababnis booda umriin keessan 18 gadi yoo ta'e waan tokko ittiin bituu fi ittiin gurguruu hin dandeessan nagada onlaayinii irratti illee waan tokkoon hojjetuu hin dandeessanii jechuudha hamster koompaatii irrallee kooyina keessan ittiin gurguruu fi bitatuu hin dandeessanii jechuudha kanaafuu akka faranjiitti guutuu qabdan akka umriin keessan 18 ol isiniif ta'utti haala kanaan eega guutanii koontiiniuun jala jirti koontiinii guutu sana booda haala kanaan isin dhufa home address isiniin jedhaa jechuudha asirratti addressi keessan jechuudha osoo hin dogongorin itti guutan jechuudha biyyuma keessan itti guutan rakkoo hin qabu jechuudha maaliif biyya gizee duraa Itoophiyaan guunne waan ta'eef jechuudha Itoophiyumaan guutanii sana booda haala kanaan isin dhufa siitii keessanillee haala kanaan jechuudha magaalaa keessa jiraataniif isinitti dhiyaatu hundumaa haala kanaan ni guutanii jechuudha isteeppii baay'ee salphaadha daawwattoota kiyyaa kun waan amma itti guutaatiin jira isinillee haaluma kanaan itti guuttuu jechuudha siitii keessan addireesii keessan akkasumallee waan hundaa eega guutanii xumurtanii koontiiniuun jala jirti koontiiniu cuqaastu sana booda haala kanaan isin dhufa biyya keessanillee isiniif kaa'e ani amma paaspoortiin guutuuf deema waan ta'eef jechuudha haala kanaan nu dhufe isin kan barbaadaniin guutan asirratti nu isiniif fila amma paaspoortiin filadha koontiiniuun jedhaani jechuudha paaspoortiin verify godhuu deema waan ta'eef sana booda haala kanaan naa dhufa amma asitti paaspoortii teenya akka nu suuraa kaafnu nu gaafata jala kanatti dubbifteeni adda baafatuu ni dandeessanii jechuudha kaameeraatu banama jechuudha yeroo nu koontiiniu jenneen masirratti waa lama nuu fida kan olii yoo tuttanii kaameeraadha jechuudha amma isin kan gaalaarii keessan keessa jiru fudhatuuf barreeffama lammaffaa kana upload ka jedhu kana cuqaasta irratti deebifattanii koontiiniuun jala jirti koontiiniu cuqaastu jechuudha kunoo isa lammaffaa kanarratti sanduuqa kana keessatti halluu dibduu jechuudha maaliif gaalaarii keessan keessa kan duraan footoo kaaftan fudhatuu dandeessan ammuma ofitti qabu yoo feetan isa tokkoffaa kanarratti ni kaatuu jechuudha ufumatti as qabdanii jechuudha isinii galee sana booda koontiiniu jettanii ni jechuudha daawwattoota kiyya isiniif ifaa miti yoo gaalaarii keessaa fudhatuu barbaadan isa lammaffaarratti cuqaastu jechuudha dura suuraa kaafatanii qopheeffatanii iskaan gootanii sirreessitanii bilbila keessan keessatti yoo ol kaa'attanii jiraatan barreeffama isa lammaffaa kanarratti geengoo fuuldura jirtu kanarratti cuqaastanii jechuudha halluu keessatti dibdanii koontiiniu jettanii ni jechuudha nama gaalaarii keessan fudhadha waan ta'eef sana booda haala kanaan isinii dhufa asitti isinii maal gootanii eeyyama itti kennitu jechuudha isinii galee eeyyama itti kennitu sana booda kunoo haala kanaan jechuudha amma suuraa fakkeenyaaf iskaan godhaatiin jira jechuudha haala isin argitan kana suuraan amma iskaan tahaa jirti kallatti maan jechuudha gara ofitti fudhataa jechuudha maaliif amma gaalaarii keessaa fudhatu waan hin barbaadiniif jechuudha sirritti hordofaa jechuudha daawwattoota kiyya kunoo amma haala kanaan isinilleen kaameeraa itti qabdaniituma jechuudha wanti jalaa kun tasumallee mul'atu dhokatu hin qabu jechuudha gamaa gamanni isaa dhuma xarafa gamaan gamana argisiisuu qabdanii jechuudha paaspoortii keessanii jechuudha daawwattoota kiyya kunoo sana boodan haala kanaan upload ta'ee jira dookumantariin keenya upload nuun jedhee jira jechuudha sana booda koontiiniu jettanii ni jechuudha jala kanatti koontiiniu ni jirti koontiiniu jettuuni jechuudha sana booda fuula itti aanutti nu dabarsa kaameeraatu banama
ilaalama jechuudha. Liveness check isiniin jedha jechuudha. Suuraan keessan kan paaspoortii irra jiruu fi fuulli keessan tokko ta'uuf kaameeraan ni banama yeroo bakka continue jedhu kana cuqaasanii jechuudha. Kanaafuu kaameeraa keessan ofitti qabdanii akka inni isin laalu gootanii jechuudha. Amma kaameeraan kiyya banaa jira jechuudha. Haala isin argitan kanaan isinitti mul'atu malee. Kanaafuu sana booda yeroo sirriin isinirraa fudhatee achi jedhee isinirraa sirreeffatee suuraan keessanii fi kan paaspoortii irra jiru tokko ta'e haala kanaan jechuudha. Raayitii magariisa isiniif ibsaa jechuudha. Sana booda isin continue jala kanaan jettaniituma steppiin isa dhumaa jechuudha. Daawwattoota kiyyaama gara fuula duraa ofuma isaatiin na fudhatee jechuudha. Wantoonni nu hanga ammatti asirratti guune hundumtuu yoo sirrii ta'ee fi sirrii ta'uu dhabeelle jechuudha. Ilaalamaa jira nuun jedha zaa 24 booda siif deebifnaa nuun jedha jechuudha. In revenue ilaalamaa jira. In revenue keessatti ilaalamaa jira nuun jedha jechuudha. Zaa 24 keessatti nuuf deebi'aa jechuudha. Zaa 24 boodan haala kanaan jechuudha. Yoo sirrii ta'e wanti isin guuta sirrii ta'e verified isiniin jedha jechuudha. Kun amma haala kanaan jechuudha. Binance kiyya verified ta'ee jira jechuudha. Haala kanaan jechuudha salphumatti jechuudha steepii baay'ee salphaa ta'een daqiiqaa muraasa keessatti jechuudha daawwattoota kiyya haala kanaan akkaawuntii keessan banatuu dandeessanii jechuudha. Amma kuno haala isin argitan kanaan jechuudha guutummaan guututtuu banadheetiin jira jechuudha. Amma boodan ittiin bituu ittiin gurguruu akkasumallee galii kiriptoo irraa argaddellee jechuudha. Yoo barbaade asirratti ol kaa'uu danda'a yoo barbaade maallaqallee irratti kuufatuu ni dandeenya jechuudha. Salphumatti jechuudha daawwattoota kiyya steepii baay'ee salphaa ta'een jechuudha. Haala kanaan akkaawuntii keessan banatuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf gatii doolaaraa ka gadi bu'ee fi kan ol ka'ellee isinitti argisiisa. Magariisaan kan jiru kun jechuudha daawwattoota kiyya kun amma giraafii yeroo ilaallu akkasii jechuudha. Kan gadi bu'ee diimessee isinitti argisiisa. Kan ol ka'ee yookaan sirriitti gurguramaa jiru haala kanaan magariisa godhee isinitti argisiisa jechuudha. Gatii kiriptoowwan adda addaallee asirratti isinitti himaa jechuudha. Meeqaan akka kooyinii tokko gurguramaa jiru jechuudha. Gaafa inni gadi bu'ellee diimessee isinitti argisiisaa jira jechuudha. Egaan daawwattoota kiyya amma steepii baay'ee salphaa ta'een jechuudha. Akkaawuntii mataa keenyaa banannee jirra jechuudha. Amma booda Hamster Kompaatiin gaafa eebbifame jechuudha. Steepii baay'ee salphaa ta'een jechuudha. Maallaqa akkamitti akka keessaa itti dabarfatan gara kanatti dabarfataniif akkasumallee akkaawuntii akkamitti akka irratti guutatan jechuudha. Viidiyoo isiniif qabadheetiin dhufaa jechuudha. Daawwattoota kiyya hanga inni eebbifamu obsaan nu eega jechuudha. Ni eebbifama Hamster Kompaatiin kararra jira waan ta'eef hamma inni eebbifamu obsaan akka eeggataniin isiniin jedha sumaanii akkaawuntii baankii keessaniitiin akkamitti akka wal qabsiiftan immoo viidiyoo biraatiin isiniif deebi'aa jechuudha. Kanaafuu haala kanaan jechuudha steepii baay'ee salphaa ta'een jechuudha. Banatuu ni dandeessa yookaan akkaawuntii mataa keessanii uummatuu ni dandeessanii jechuudha. Amma booda yoo barbaadan jechuudha bitatu kooyina onlaayinii irratti bitanii tirfii irratti barbaadanii gurguratullee ni dandeessu jechuudha. Akkuma dhiyoon tana geexaa'oo irratti isin argisiisa akkamitti akka bitatanii fi akkamitti akka gurgurtan hundaa'u isin argisiisan jechuudha. Isa kanallee haaluma kanaan jechuudha gurguratanii bitatu ni dandeessanii jechuudha. Daawwattoota kiyyaa haala kanaan jechuudha steepii baay'ee salphaa ta'e kanaan namoonni viidiyoo amma isinitti argisu kana jalqabaa kaaftanii hanga dhumatti hordoftan jechuudha. Salphumatti harka keessanii osoo nama tokko hin gaafatin akkaawuntii mataa keessanii jechuudha Binance irratti banatu ni dandeessu jechuudha daawwattoota kiyya. Egaan daawwattoota kiyya barnoonni irra isiniif qabadhee dhufellee jalqabaa kaafnee kan hanga ammatti waliin ilaalaa turre kana akka isin gammachiisuuf akka warraa barattanillee abdii guutuun qaba. Marree isinillee viidiyoo kana ilaaltanii eega xumurtanii chaanaala Oromaaniif namoonni haaraa taatan subscribe godhaatii maatii keenyatti dabalama. Chaanaalli kun chaanaala barumsaati. Guyyaa guyyaan qabiyyeen viidiyoo keenyaa ofii isaatiin akka isin dhaqqabuuf mallattoo notification irra keessanii hordofuu hin dagatina isiniin jenna. Viidiyoon keenya yoo isin tole please like godhuu hin dagatina. Akkasumallee bakka isiniif hin galin yaadaa fi gaafii ta'e komentii jalatti naaf barreessuu hin dagatina isiniin jedha. Viidiyoo keenyallee share waliif godhuu hin dagatina daawwattoota kiyya. Barnoonni irraa isiniif qabadhee dhufe asumarratti kan xumuramu ta'a. Barnoota itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa.